beekatu irraaf jala tolcha. شما كارتر دفتوتك يا بكرتني جيني سناك ويشارز فيديو براتي ورتري منجرا فيديو كنا تكبرتنا كجمد دبدي قداس كرا كبا نوي channel كنا فانتا توجرات سبسكرايب وچنده كتنا مل نوتيفيكيشن تكاسي چور بادا ياد يو كباتن كومنتي بريسا هاگر مارتي ندا دفتوتك يا نما گدا وكين نما جواد امني جرا ابا گدراني ابو اگات انتنو جبا نما حيو سبا نما گدا في نما اورمو اولما گدا اولاني سرنا گدال ديبسوداف باي نما تقبساتن وجي گدا جاترو يا دنيا بيك سورت وجي گدا نما تجتاترو يدساني دوان الدنيا كان را بقطني تجرو بولا ساي دادين حغوتو ماتي فروتن سانون دوف ججبنا حوينا يروتا كينيا راجل كمنا انيك والغا كنا قاعدين كسلان كتاو حلت داو كذي كنا أكتيم تكسين دبر كأوفريك كسلان كتاو نورمالي ما نتامي ما تجاموي إيش لينجي كينيا لينجي ميري شوتا إيدو تاني ديبي أي اللي نكيسا Nakan dari bulan jina kasi maaf berbahas. Oke lah aku kistor turun raka kisah kan dari cungkun mal berbahas leji mal faedah nama jerakan. Mau faedah jadi hiya du utudan da amele lagaj udah kan itu tuh lagar gudda to. Karena garu boy oke laga mummi ok off tu itu amman nan wayara litan amman ok anit kisah kan dari ciso. Kun mal enjin ittifaqatu kita ati woy okin adabbi woy ittifaqata. Yokin mo baka wancu mau ittifaqati wango chana ittifaqata. Okin galana kisah ni galana daksisu. معرفي لو تندوكو بشان داكي جو قبا ميشا باتي بشان كتي جو معرفي اما وومتو يرو لغا كيس ديما انرجينا يرو سام لغا غودا لغا نما فودي در بودا كاني جي انرجينا لينجي سنه فاتو فدتاي دي مالي ومنا داري غد جي سدي لينجي مومي كين چلو كلا غبر داسي سچون ماما يادم نيرو هادومي بمسجدي اما هاتيرا مغنا ادرابي Kita kata, apa cerita ni? Meski dah kisah, kau yang dedi. Kan ini mereka federasi rada itu reba mutu tu mak akamta. Karena yun isani fi rabbu sodata ni male. Wana kasikun yeroba ye himulata video kasak kasina harga TikTok irratti. Gida ro sagadaf sena mi chama fatamin semo alat ba famin sena ma alat amma heddu tujira. Namoti yere dai bani chama sana hatan jiru gocha fokus akazo jetan jiru yeroba yang kabamu. Pinsa kan kuniti tenata debbi kanani. Yokin video dua debbi birakin ni ftau danda. Beekatu irraaf jala tolcha. Gurraachi olii waaqni tokkicha. Faayezi uume adda naatofana waa mara qabda erguma si argeetirraa kanan si jaaladhe beekuu baatullee mee maal kabare yoo na hubatte dhuftee naaf onneen na boqatte. Video kana dengado kin giddu kana TikTok irratti namooti baay'ee arrabsaatti qoosaa maal ta'aa turtanii an kan dhadhi namni TikTok video raabamuu hin danda'u. Haadholiin keenya obboliin keenya harmooliin keenya viidiyoo hojjechuu hin danda'ani waan barbaadu hojjechuu hin danda'ani ituma ta'e haamilee taatuuf moo akkamittiin haamilee cabsatu namooti baay'ee duwiitii gootanii TikTok irratti waan barbaadan akka bishqetee ta'u akka arrabsoo ta'u itti shoofoo ta'u sun barbaachisan itti fakkaatu isin qofaaf miti TikTokiin kan kenname yookiin namoota waxxaatii yookiin dargaggoota qofaaf miti jaarsa jaartiin jedhu namni kamiyyuu itti na buhaaruu irratti hojjetu deeggaruu ni qabna malee haamilee buusuu hin qabnu. በጣም ሸጋ ነው አምቦ ላይ ተወልዶ ጉደር ያደገው አጫር ወንድ የሳየ ኢትዮጵያ ሰው አንላድ ተጣን እያለ
مساو عجالون يقدل مشام علقو عجال ودي السايون يسانجي أمبو بدر لاي يتولد أمريكان دوسوي قسقسم إنجليز مدوسوي قسقسم عجالو قمنا وليتوبيا فرسم بجلماو من قد كتفيني على الزمنية ودي عجل يا رمان udah tiga nih Angkanya Eropa kosmetik sih atau mana sih atau Eropa darah dibatumu hammo kana dibatani kibula akkamti hamma kana fulatti dibun barbaachise overi ma godam normally kesin kana gichun hamma kana tuttum baagano jetamu hindandau sayiruna ashanguliti fakkete asti gawantina mangalletu kotta duwata sini deeta kun harka seeti kun fuula seeti hammam akka qalamiitti baayisa yookiin dibatatti baayisa argitanii tuni fuula see daaraa keessi dibanii daakoo keessi dibanii adii see fakkeessanii harka see molaalaa wantani fakkaatu. Fazeri amma dhuguma jalqaba isaaniiti moo shanaffaa ja'affaa fata yookiin torbaffaa fata fuudhee sadii afur fuudhee ijoollee horatee ijoollee huisee maal jedhee kee dhuma irratti dabbarreema yookiin ijoollee wayii qabeenya qabaa fuudhee ta'a malee umurii kanatti dhuguma fuudhaa jaarsa erga jecha ta'e jechuuf ture hin jiru garuu akkoo viidiyoo ta'a. Ana bocil. Asti gaafrumoo jaalala dhugaa argina kunoo keessi obboleessa keenya kiraanchiidhaan deemee intala bareedduu akkasii fuudheetu jira. Dhugaa guddaa baay'ee nama tola baay'ee nama gammachiisa gaa'ela gaarii sinifatu kan milkii waliin harrii filadhaa siin jechuu barbaada. Viidiyoo keenya dhumaatti immoo deebitu immoo gurbaan obboleettii isaa fuudhee waan jiru sooshaal miidiyaa yookiin feesbuukii kana baxamee yookiin naannaata jira. Akkas ture dubbicha aga piraankiidha jedhamee obboleettii isaa fuudhee kee piraankiidha jedhamee damee feesbuukii irratti baay'ee haasa'amaa jira. Isaanii viidiyoo kanatti immoo si waliin jiilaalla. Murtii rabbiitiin. Egaa daawwattoota kiyya akkuma ilaaltee ni gartanitti akkuma ana isiniin jeegaa piraankiidha gaa'e isinis obboleettii tiyya Sabrina Amin Haji jedhani. Eenyu maqaan kee? Sabrina Amin Haji. Anis Jaafar Amin Haji. Jaafar tiibiitti illee na beektan kan maqaa sooshaal miidiyaa irratti ittiin beekamu. Kana ammoo gaasirri Jaafar Amin Haji isinis ni beektanii. Akkasuma gaa obboleettii tiyyumaan manaa manfuudhee an zaahiraa kana bafistoo qofan qaboota. Akkasi egaa daawwattoota kiyyaa kana hunda gaa wanti niin godheef dhiifama naa godhaa isiniin jechaa gaarii. Akka keessatti koontentiin kun gaarii ta'e osoo jiru pirankii ta'uunsaa gaariidha pirankii gochuunsaa gaariidha garuu aayidiyaan filate kun fokkisaadha akka keessatti. Isoo dirqama boolisaa ta'uu hin qabu ture yookiin namoota kana pirankii godhe yookiin viidiyoo koontentii kana hojjechuu fi nama biraa yoo fayyadame gaarii ture. Nama biraa fakkeessee nama fuudhee ummata pirankii godhee dhuma irratti yoo pirankii dhalee noormaalii ture garuu obboleettiidhaan gaafa fuudhee kee noormaalii rakkoo hin qabu garuu hawaasa keenya osoo akka inni itti fudhataa jirutu rakkisaadha. Tokkoffaa piraankiin kun hin baramne hawaasa keenya keessatti. Lammaffaa immoo aayidaa akkasirratti yeroo hojjetu xiqqoo see namatti hin tolu. Itoo anatu hojjetate fakkeenyaaf akka kiyyattanii obboleetti koo osoo hin taane nama biraa irratti hojjedha. Noormaalii nama jaalallee koo hin taane nama hin fuune nama fuudhee dheena keessin koontentii bareedaa isaa hojjedhee kennuma irratti piraankiidhaan itti waliin fuune jechuun hin danda'a. Akkeessin fooyyessan ture ta'uu ta'e. Toota kiyyaa viidiyoon si dubbadhe kana fakkaata akka itti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hin gootu deemutti